ulfaadhu Profeesar Mahammad Hassan sa'aatuma kee irratti nuu xumurtee galatoomii. Kanatti aansuudhaan namni haasawa nuu godhu Obbo Baqqalee Garbaati. Obbo Baqqalee Garbaa waltajjiin kan keeti. Naa bante? Eeyyee. Duraan dursee namoonni waltajjii kana qopheessitan galatoomaa jechuun barbaada. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa jedheetiin amanaa. Guyyaan kun bu'aa bahii facaatii miidhama abdii kutannaa fi barnoota guddaa booda deebi'ee kan argamedha. Abbootiin keenya qabsoo bara dheeraa gaggeessaniin saba keenya tokkeessanii, daangaa keenya sararanii, afaan keenya dandamachiisanii, aadaa keenya kunuunsanii, sabboonummaa nutti horanii, imaanaa nutti dabarsanii jiru. Qabsoon yeroo adda addaatti gaggeeffame gulantaadhaan bu'aa argamsiisee as ga'ee jira. Jijjiirama bara 1991 hordofee dhufeen guutumaan guutuutti abbaan biyyummaa keenya mirkanaa'ee hooggantoota ofii filanneen buluu yoo dadhabneyyuu daangaa seeraan beekame keessatti afaan keenyaan barachuu fi fayyadamuu irra geenye turre. Gaaffileen saba keenyaa kanneen hafan deebii ni argatu jennee osoo eegnu cunqursaan daranuu hammaatee qabsoo bifa haarawaan gaggeeffameen sirnichi kufuu danda'ee jira. Haa ta'u malee murni aangootti ol ba'ee ammas gaaffii saba keenyaa fi saboota cunqurfamoo biroof deebii ni kenna jedhamee osoo eegamu sirna federaalawaa sabdaneessaa heera mootummaan raggaasifame diigee gara sirna qeenxeetti jijjiiruu eegale. Haaluma kanaan hojiirra yoo ooluu baatan iyyuu mirgoonni heera keessatti tumaman ifatti dhaawataan diigamanii waanuma eenyummaa keenya agarsiisu tokkollee hanga dhabnurra geenye. Walumaa galatti abdiin bara 2018 ture fashalee sirni dimokiraasii fi walqixxummaa ijaaramuun hafee siyaasni burjaaja'ee nageenyi boora'ee dinagdeen kufee Oromiyaan dirree lolaa fi dirree beelaa taatee jirti. Waggoottan darban torban gochaalee hamoon sirnoota kamillee keessatti ta'anii hin beeknetu uummata keenya irratti raawwate. Qabeenyaa isaa saamuu fi saamsisuu irra darbee bakka ajjeechaan gara jabinaa irratti shaakalamu ta'e. Mormarraa muranii mukarratti fannisanii itti sirban. Haadhaa fi abbaa biratti rasaasaan addatti tumanii ajjeesan. Fayyaatti gogaa irraa baasan. Fayyaatti biyyee itti deebisanii awwaalan. Ajjeesanii reefka harreetti fe'anii gabaa naannessanii itti sirban. Waggoota kana keessa waan ijaan arguu fi gurraan dhaga'uu hin malle baay'ee keessummeessinee as geenye. Har'a kanasitti wal geenyeef miidhaan nurra ga'e walitti himnee boonyee wal boosisuutiif miti. Waan darbirraa barannee gara fuulduraatti socho'uutiif malee. Sirni amma jiru kun dhaabbilee siyaasaa Oromoo dadhabsiisee tokkummaa uummataa diiguu irratti milkaa'ee amma garuu deebinee adeemsi keessa turre nus uummata keenyas kan kasaarse ta'uusaa barree kana hubannee wajjin teenyee mari'achuu fi kallattii qabsoo akeekuun ala daandii biraan akka hin jirre hubannee wal ga'uu keenyaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kana gochuu dadhabuu keenyaan sirna hamaa kana ofirra tursinee uummata keenyarra dararaa guddaan akka ga'u gochuu keenyaaf itti gaafatama fudhachuu qabna. Dhaloonni amma jiru qofa osoo hin taane inni sichi dhufullee idaa akka dhaalu qabeenyi silaa isaa malu ormaan akka saamamu waan gooneef badiin keenya guddaadha.
Abbootiin keenya wareegama lubbuu itti kafalanii bu'aa qabsoo isaan nu biraan gahan ofittummaa, waliigaltee dhabuu fi of tuulummaa keenyarraan kan ka'e tikfachuu dadhabnee tokko tokkoon sharafamee nu harkaa bahuu gochuu keenyaatiif dhiifama gaafachuu qabna. Maan booda isa darbe qulqulfachuu osoo hin taane tokkummaa keenya cimsannee sirna uummata keenya dararaa jiru kana ofirraa kaasuun dirqamaa fi itti gaafatama keenya ta'uusaa beekuu qabna. Qabsaa'onni fi beektonni Oromoo tokkummaa walgeettii kanaatiin har'a mirkanaa'e tokkummaa keenya cimsannee daran itichannee uummattoota cunqurfamoo biroo waliinis hariiroo keenya tolfannee qabsoo isa xumuraa gaggeessuuf waadaa walii seennee bahuu qabna jedheetiin amana. Galatooma. Obbo Baqqalee Garbaa yeroo si kenname dursitee baay'ee nu xumurtee jirta. Ulfaadhu baay'ee galatoomii siin jenna.